feesbuukii kiyya deemeen isinitti argisiisama. Kunoo feesbuukii kiyya akkuma argaa jirtan maal jedha? Waayifaan kiyya banaa jira ግን hin hojjetu bakka an barbaada malee hin hojjetu jechuudha. Eshi amma immoo osuma isin asirraan bahinan deemee dhaqee eeyyaman kennaaf. Kunoo eeyyama kenneefiin jira. Kunoo argaa jirtu miti hin hojjeta jechuudha. Kana akkam jirtu yeroon ammaa kun yeroo namoonni baay'een bilbila isaanii fayyadamuudhaan wantoota baay'ee ittiin hojjechaa jiranidha. Garuu sababii intarneetii yookaan immoo bilbila isaanii keessaa daataan intarneetiin turreef yookaan immoo baatiriin bilbila isaanii sababii hin turreef wanta hojjechuu qaban yookaan immoo wanta fayyadamuu qaban osoo hin fayyadamiin ni dhiisu. Har'a isaa furmaata kan isinii ta'u chaarjarii yookaan immoo baatirii bilbila keessanii kan isinii qusatu akkasumas immoo daataa yookaan intarneetii bilbila keessanii kan isinii qusachuu danda'u furmaata kan isiniif ta'uun isinii qabadee dhufee amma xumuraatti viidiyoo kana hordofuudhaan isinillee bilbila keessan irratti sirreeffachuu dandeessu. Har'a wantoota sadiin isinitti argisiisa. Maaliif yoo jettan tokko bilbila nama kan biraa irratti ni hojjeta, kan nama biraa irratti immoo hojjechuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf kan kee irratti kan hojjetu kan keessan irratti hojjechuu dhiisuu danda'a waan ta'eef sitingiiwwan lama bilbila keessan irraan isinitti argisiisa. Sitingii isa sadaffaa garuu aappii jira. Aappiin kun immoo furmaata bakka kan namoota hundaatiif furmaata jedhee yaadu waan ta'eef isa immoo dhuma irratti isinitti argisiisa. Aappichallee eessa akka argattanii fi akkamitti akka buufattanis isinitti argisiisa waan ta'eef amma xumuraatti viidiyoo kana ilaaluudhaan isinillee furmaata kanatti fayyadamuudhaan baatirii bilbila keessanii akkasumas immoo yeroo daataa namoonni keessattuu daataa paakeejii bittanii fayyadamtan kana fayyadamuudhaan paakeejii xiqqoodhaan yeroo dheeraa intarneetii fayyadamuu dandeessu yookaan immoo wanta fayyadamuu barbaadan fayyadamuu dandeessu jechuudha. Isa jalqabaan yoon isinitti argisiisu yookaan immoo jalqaba irratti kan nuti sirreeffachuu qabnu kan namoota baay'een bilbila keessan irraa qabdu jedhee yaadu inni jalqabaa maalidha? Siitingii keessa seenna. Siitingii keessa erga seenneen booda bakka kanarraa connection kan jedhu jira. Kan hunda keessan irra jira connection kan jedhu kuni yoo kun hin jiru ta'e immoo search gochuu dandeessu data saver jettanii search gochuu dandeessu jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda asirraa maal isiniin jedha? Kun jala kanarraa data usage kan jedhu jira. Data usage isa jedhu kana ni tuqna. Isa erga tuqneen booda asirra maaltu jira? Data saver kan jedhu jira jalqabarra. Kan hunda deemu jettan bakka searchii siitingii keessan irratti data saver jettanii search gochuu dandeessu. Tole erga isa tuqxanii kan kiyya bifa akkasii jira kan keessan garuu akkasitti gurraacha'ee jira yookaan immoo bifa adii kanaatiin jira. Maal gootu isinii isa kana akkasitti ni bantu jechuudha. Tole jalqaba erga isa kana bantaniin booda amma maal gochuudha jechuudha. Inni itti aanu bakka kanarraa apps kan jedhu jira. Isa kana apps that can always use data kan jedhu isa kana tuqnee keessanii seena jechuudha. Sana booda as keessa erga seenneen booda kun as keessa aappiiwwan bilbila keenya irra jiran hundumti isaanii akkasitti ni dhufu jechuudha. Maal gootu isinii aappiiwwan fakkeenyaaf amma aappiiwwan ani fayyadamne yookaan immoo kan background hojjetan amma aappiiwwan kun hundumti akkasitti banaa yoo ta'e fakkeenyaaf inni tokko tokko jedhu kun banaa yoo ta'e yeroo hundumayyuu ani fayyadamees ani data yeroon kan biraatti fayyadamu fakkeenyaaf ani feesbuukiin fayyadamaa jira yoo ta'e yookaan telegiraamiin fayyadamaa jira yoo ta'e background inni kun isin hojjeta data kiyya na jalaa nyaata jechuudha. Isa malees immoo baatirii kiyya na jalaa fixa jechuudha. Kanaaf aappiiwwan fayyadamtan qofaa maal gootu jechuudha akkasitti barbaaddanii fakkeenyaaf asirratti kiroomii yeroo hundumayyuu ni fayyadamtu ta'e kiroomii ni bantu yookaan immoo yeroo fayyadamtan qofa dhuftanii banuu dandeessu as keessaa kiroomii illee jechuudha. Kan background hojjetu yoo barbaadan notification garaagaraa akkasiin galuu yoo barbaadan kiroomii ni bantu. As keessaa kan biraa dhuftanii imoo ni fayyadamtu yoo ta'e imoo ni bantu. Amma imoon keessan asirraa cufaa yoo ta'e meseejiin garaagaraa illee isiniif hin galu. Akka inni meseejiin namni yoo isin ergelle jechuudha isiniif hin galu waan ta'eef isaan kana imoo ni fayyadamtan yoo ta'e imoo ni bantu. Ittaanii instaagiraamii ni fayyadamtu yoo ta'e instaagiraamii illee ni bantu. እና በቃ isaan kana wantoota fayyadamtan qofa jechuudha akkasitti bantanii itti fayyadamtu jechuudha. Feesbuukii, telegiraamii warra fayyadamtan qofa akka inni background hojjetu meseejii fakkeenyaaf bilbilli fa'a meseejiin keessan akka inni banamu yuutuubii asirratti yuutuubii background notification waan garaagaraa akkasii galuu barbaadan yuutuubii ni bantu. Inna isaan kana akkasitti bantanii background ni hojjetu jechuudha. Garuu aappiiwwan hundumti kun banaa ta'uu taanaan tokkoffaa baatiriin bilbila keessanii ni dadhaba. Lammaffaa immoo bilbilli keessan beezii sin jalaata jechuudha. Kanaaf kanadha. Aappiiwwan eeyyama kennitaniif yookaan immoo background hojjechaa jiran immoo ilaaluu yoo barbaadan immoo bakka kanarra ni dhuftu bakka tuqaa sadii gubbaa kanarra ni dhuftu. Isa erga dhuftaniin booda show allow first kan jedhu kana tuqxanii
aappii eeyyama kennitaniif ilaaltanii yoo aappii kennuuf hin qabne ta'e ni cuftu jechuudha. As kanarra tuqxanii isa kana tuqxanii kunoo yeroo isa tuqxan kunoo jalqaba irratti isinii dhufu jechuudha. Fakkeenyaaf anas irratti aappiiwwan kiroomii, iimoo, miiseejii, saamsing, telegiraam, yuutuub, instaagiraam isaan kanatu naa dhufe. As keessa kanaan hin barbaanne yoo jiraate ammallee kun saamsing puush, saamsing paas, saamsing akkaawunt warri jedhaman kun hin barbaadu waan ta'eef maaliif daata kiyya jalaa fixu isaan nan cufa jechuudha. Bakka isaan kana cufee tanan isaan kana qofa fayyadama jechuudha. Daataa xiqqoodhaan yookaan immoo intarneet paakeejii xiqqoodhaan yeroo dheeraa fayyadamuu danda'a. Lammaffaa immoo baatiriin bilbilee kiyyaallee na jalaan dhumu jechuudha. Amma immoo isa lammaffaatti darbinu. Ammas furmaata isa lammaffaatti yoo darbinu furmaanni lammaffaa immoo maalidha? Asumarra dhuftanii ammas siitingii keessanii seentu. Siitingii keessa erga seentaniin booda xiqqoo shakkas erga ol deemtaniin booda maal gootu jechuudha. Ammas jala kanarra maaltu jira? Siitingii keessa erga seentanii apps kan jedhu jira. Yoo kanan dhabdu ta'e sarchi godha, bakka sarchi irratti deemaati apps jettanii sarchi gochuu dandeessu. App jettanii sarchi gochuu dandeessu jechuudha. Sana booda jalqaba irratti isinii dhufanni kun akkasitti bakka kanarratti jalqabatti isinii dhufa. Isa tuqxanii seentu jechuudha. Namoonni akkasitti argani. Sana booda ammas aappiiwwan bilbila keessanirra jiran hundumasaa as keessa isinii fida jechuudha. Bakka aappii siitingii kan bilbilaas haa ta'u kan isin buufattanis haa ta'u hundumasaa isinii fida. Kanaaf amma hunda seentanii cheekii gochuu qabdu. Aappiin baakgiraawundii na jalaa nyaachaa jiru isa kamii, kan baakgiraawundii hojjechaa hin jirre isa kamii kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf isa jalqabarra jiru kana nan tuqa. Isa jalqabarra jiru kan argan tuqeen booda kun akkasitti naa bana aappiin kuni. Sana booda maalan godhaa dhufee tanan asirraa moobaayil daataa kan jedhu kanan tuqa. Moobaayil daataa kan jedhu kana tuqeen aappiin kun baakgiraawundii hojjechaa jira. Amma aappiin kun cufaadha. Kan keessan akkanatti jira. Kan namoota baay'ee keessanii lamaan isaa banee jira yookaan immoo tokkoon isaa banee jira jechuudha. Kanaaf maal gootu isa kana akkasitti lamaanuu cufamuu qaba. Aappii kana fayyadamtaa yoo ta'e yeroo baay'ee baakgiraawundii maaliif sin jalaa nyaata? Akkuma aappii dura akka duraan siniin jedhee qofa banaa ta'uu qaba. Kanaaf hundumasaa kun akkasitti seentanii moobaayil daataa kan jedhu kun amma inni kun lama tokko banaadha. Halluu baakgiraawundi daataa yuuseej kan jedhu kun baakgiraawundii akka inni daataa hojjetu eeyyameef hin jira jechuudha. Kana eeyyamarraa cufuun qaba. Bakka aappiiwwan kana hundumarraa seenee aappiiwwan as keessa jiran hunduma isaanii akkasitti hin fayyadamu yoo ta'e yeroo baay'ee baakgiraawundii akka hin hojjenne yeroo nani seenu qofa akka hin hojjetu jechuudha. Baakgiraawundii daataa akka hin hojjenneef kun akkasitti cuccufuu qabdu hunduma isaanii. Sana booda tokkoffaa baatiriin keessa baakgiraawundii sin jalaa waan hin ta'u, lammaffaa immoo yeroo isin daataa fayyadamtan kan bara fayyadamtanitti illee aappiin kun akkasitti banaa yoo ta'e lamaan isaa banaa yoo ta'e isin jalaa daataan isin jalaa fayyadama. Kanaaf daataa kan biraatiif isin bittan isa kanarratti isin jalaa dhuma jechuudha. Kanaaf akkasitti hunduma isaanii akkaataa kanaan cuccufuu qabduun isiniin jedha. Kanadha bakka hunduma isaanii aappii fayyadamtan qofa hambistanii warra kaan seentanii hunduma isaa akkasitti cuccufuu qabdu. Akka isinitti hin dheeranneef anamma akkasumatti anniisaa isin garuu akkasitti anamma instaagiraamiin nan barbaada waan ta'eef cufuun barbaadu. Kanaaf akka eeyyamameefitti taa'uu qaba jechuudha. Instaagiraam piroonis instaagiraamiinis daataa siivarii irrallee ta'anii akka inni hojjetuun barbaada waan ta'eef maaliif nootifikeeshiniiwwan garaagaraa arguun barbaada waan ta'eef achirraan kan seenan kun akkasitti banaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaaf isaan kaan garuu warreen hin fayyadamne iimoo, telegiraamii, feesbuukii warreen kana eeyyama kennaa fi warreen kaan garuu hunduma isaa ofirraa cufuu qabdu jechuudha. Inni kan biraa aappiidha. Aappii buufattu. Aappiin kun baay'ee isin barbaachisa. Aappii namoonni baay'een hin beeknedha jedhee yaada. Pileestoorii keessanirraa yookaan aappistoorii keessanirra deemtanii neet gaardettanii sarchi ni gootu. Neet gaardettanii kun akkanani sarchi godhe kanatti sarchi ni gootu. Yeroo sarchi gootan kun akkaataa kanaan isin dhufa isa jalqabatti isin dhufu kana yookaan immoo bifa kana kan qabuu fi bakka kanarratti install isin jedhanii waan buusee jiruuf open naan jedhee open jettuuni erga buufattaniin booda jechuudha. Sana booda agree jettuuni bakka kanarraa agree ergattaniin booda isaan kana okay jettuun kun gubbaa kanarraa waan lamaan isaanii okay jettuuni achiin jala kanarraa immoo sadan isaayyuu okay jettuuni. Sana booda tole aappicha erga bantanii eeyyama kennitanii fi akkas fakkaata. Sana booda bakka kanarraa dhuftanii ishii kana maal gootu on gootuun kana jechuudha. On erga gootanii jala kanarraa on jedheet achi okay jettuuni ammas bakka kanarraa don't ask again jettanii okay jettuuni jechuudha. Sana booda asirraa dhuftanii permishinii ni kennituu fi net guard kan jedhuuf permishinii kennitu jechuudha asirraa.
amma permissionin kennameefii jira. Okay, akkan hojjetu godheen jira jechuudha. Sana booda asirraa maal gootu jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti wantoota lamadha kan inni sitti argisiisaa jiru akkuma argaa jirtan. Asirratti wifi data jedhee mallattoo wifi fi data fidee jira jechuudha. Kanaaf amma ni appiiwwan asirratti wifi'n isaa banamu dataan isaa banamu akka cufaman barbaadu yoo jiraate hunda isaanii maalan godhachuudha. Akkasittan hunda isaanii nan cufa jechuudha. Bakka hunduma isaanii cufa jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti amma YouTube search godhee cufeen isinitti argisiisa. Kun cufameera yoo ta'e data deemtanii aappii sanarra yoo seentan iyyuu hojjetu. Fakkeenyaaf YouTube irra galeen cufeen isinitti argisiisa. YouTube sana booda kunoo cufeen jira amma YouTube jechuudha. Kana booda YouTube kiyyarra deemeen isinitti argisiisa. Amma YouTube kiyyaan hojjetu. Asirraa gubbaarraa akka argartan kunoo dataan kiyya wifi'n kiyya banaa jira. Garuu YouTube kun hojjetu. Kunoo YouTube irra galeen jira. Akkuma argaa jirtan gubbaarraa dataan wifi'n kiyya banaa jira. Kunoo wifi argaa jirtu miti gubbaa kanarraa banaa jira. Garuu hojjetu jechuudha. Maaliif cufeera ofirraa. Amma immoo deemee naqee banee isinitti argisiisa. Amma wifi'dhaan akka inni hojjetu godheera jechuudha. Godhee tanan jechuudha. Kunoo nan faa kana baneen jira. Osuma isin argitan jechuudha. Kunoo hojjeteera jechuudha. Kanaaf akkasittidha jechuudha. Fakkeenyaaf Facebook haa ta'u wanta biraas akkasitti cufuu dandeessu. Amma kan biraa yoo barbaadan kun isin lammaffaa akka arguu barbaadan Facebook kiyya laayitiin fayyadamu waan ta'eef laayit kunoo wifi cufeen jira. Amma Facebook kiyya irra deemeen isinitti argisiisa. Kunoo Facebook kiyya akkuma argaa jirtan maal jedha. Wifi'n kiyya banaa jira ግን hin hojjetu bakka an barbaada malee hin hojjetu jechuudha. Eshi amma immoo osuma isin asirraa hin bahinan deemee dhaqee eeyyaman kennaaf. Kunoo eeyyama kenneefiin jira. Kunoo argaa jirtu miti hin hojjeta jechuudha. Kanaaf aappiin kun baay'ee ariifadha jechuudha. Kanaaf aappiiwwan hin barbaanne aappiiwwan asirratti akka cufamu keessattuu paakeejii bittanii paakeejii xiqqoodha warri fayyadamtan bakka aappiiwwan hunda akkasitti hunda isaanii akkaataa kanaan cufattu jechuudha. Sana booda yeroo immoo akka inni waan isin ta'uu barbaadan immoo yeroo ittiin fayyadamnetti immoo asirraa dhuftanii isa kana tuqxanii akkasitti tuqxanii baatu jechuudha. Yeroo itti fayyadamtanitti immoo dhuftanii ongootanii aappiiwwan hin barbaanne cuftaniit fakkeenyaaf feesbuukii qofaaf fayyadamuudhaaf yookaan daataa xiqqoo fayyadamtuu ta'e telegiraamii haa ta'u wanta xiqqoo fayyadamtuu ta'e isa qofaaf kan sin ga'u paakeejii bittan yoo ta'e jechuudha. Isa kana qofa fayyadamuu dandeessu. Lammaffaa immoo akkas baakgiraawundi akkasiin hojjetaa baatirii bilbila keessanillee akka isaan isin jalaan finneef akkaataa kanaan cuccufachuu dandeessu. Aappii baay'ee ariifidha. Itti fayyadamaan isin jedha. Siistama kana sadan fayyadamuudhaan isinillee baatirii bilbila keessanii qusachuu dandeessu. Akkasumas immoo daataa bilbila keessanillee namoonni daataa fayyadamtan daataa bilbila keessanii qusachuu dandeessu. Namoonni wifi fayyadamtan immoo baatirii bilbila keessanii qusachuu dandeessu jechuudha.